درسي دقدمي سقلفة برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه ما تدرين كين يهراء على عزة كان جدوتا على عزة جتشون جمينة جتشودا العز خلاف الذل فالات النيات. عزة جتشون حالة مانعة للإنسان من أن يغلب أملا يوكين حالة نمتك أكنهن تنان يوكين مو أكنهن إنجفة من تاسس تكتو عزة جدام حالتك كان إنجفة مو نمر اتسو موهمو نمر اتسو عزة جدام. العزة التأبي عن حمل المذلة. أكسما عزة جتشون نمتكو تناتي جراتشورا تفتمي قد آنا تأي جراتشورا ديدوتو عزة جدام. عزة إلى التسي برباتش سماسا ربين بك هدوت دبتا كايو وعزاس مالك تأي هنبسا جتشونا مي والربين قرآن كيست دبته هلالو. هند درا ذكر بعض المفسرين أن العزة في القرآن على 3 أوجه. وهي عزة يوكين جمينة يوكين قدنا إلى التسين ربين قرآن كيست يرو دبتو كالتي سدهين يوكي حال سدهين إبسيجر. إني جلقبا عزة جتشوني العظمة والفنا قدنا والأنتم قرأتي دبة ربين كان لالتسي مال جدا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا ربي شيطاني قافك كتو تمينك قدنك تين ككدي namoota kana hunda isaaniin jal'isaa jedhaan jal'isuuf hin taa'a jedhee kakate. Akkasuma warri biraas gaafa kakatan hordoftoonni fir'auna waqaaluu bi'izzati fir'auna cimina yookiin olaantummaa guddina fir'auniin kakanne jedhan azama ulfina isaatiin yookiin guddina isaatiin jechuudha. yaani al-izzi gaafa jennu hiika kana nuu kennuu danda'a. ulfina kan jedhu nuu kennuu danda'a jechuudha akka galma kanaatti yookiin akka qabiyyee dubbii kanaatti. hiikti lammaffaa alman'a ofirraa ittisuu jechuudha. kana laalchisee rabbiin maal jedha ayabtaghuuna cindahumul cizzata fa innal cizzata lillaahi jamiica. namoonni gaafa nama iimaana hin qabne kaafiraa itti hidhatanii itti hirkatanii yookiin aanaa taasifatanii deeman namoota kanarraa gargaarsa ittisa akka ta'aniif barbaadaniiti. namoonni kun humna ta'anii rakkoo akka irraa deebisan barbaadaniiti. ciminni rakkoo namarraa ittisuun kan rabbii tokkichaa qofaa jedha. yaani rakkoo kan namarraa ittisu cimina kan namaa kennu rabbi malee hin jiru jechuudha yookiin kan qabu isa malee hin jirudha. inni sadaffaa alhamiyya inaafaa yookiin ammoo dinnaa jechuudha. dinnaa jechuu ta'a. kana laalchisee وإذا قيل له اتق الله namicha jal'aa kanaan yoo rabbii kee sodaadhu deebi'ii jedhan أخذته العزة dinnaatu isa qaba بالإثم cubbuu hojjechuudhaaf. yaani cubbuu hojjechuudhaan dinnaan isa qaba badiin raawwatin wanti kun rakkina qaba faayidaa siin fidu irraa dhiisi yoo jedhamen kan caalu ittuma jal'ina isaa kanaan of tuulee yookiin ammoo dideeti gara sanatti itti fufaa jechuudha. akkasuma qur'aaya biraa keessatti maal jedha rabbiin بل الذين كفروا في عزة وشقاق. warri kafaran inumaa of tuuluu dinnaa fi wal faallessuu keessa jiru. يعني جلنا سانتين كان جالو في ججو جتشون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نمني جمينا بربادي ولا عظماسة وسألفنا قباتشو
akkasumas ofirraa ittisuusaa ta'u roorroo kanneen kun hundumtuu kan rabbii qofa ta'a jechuudha. kan rabbii qofa ta'a. kanaaf maal jedhu shinqiitiin rahimahullah فإنها جميعها لله وحده فليطلبها منه. namni kana barbaadu cimina barbaadu hunduma waan izzaa barbaachisaadha jedhee yaadu hundumaa rabbirraa haa barbaadu jechuu barbaade aayaan kunii jedhu. egaa rabbiin gaafa waahii izzaa dubbatu qur'aana keessatti dabalee walillahi al-izzatu ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. عزان جلقب ولما قلسا كالربيتي إيجا ربي توكيتش قفا فلاتي بودا أمس عزان كالربيتي جله جميني كان ساتي أمس جميني كان إرقما ساتي ربي توساني كنا كمؤمن توتاتي جميني ولا أنتمان ألفني كمؤمن توتاتي منافقون قروهم بيكني أكاكستأجر. آية دبلتها كيست ربين ولا تهنوا إلا فينا ولا تحزنوا هنقدنا وأنتم الأعلى رئيسنتو الآن دا جئتي عزانا ما كيست أوما يوكين جمينا ما كيست أوما فهو أمر للمؤمنين بالثبات على عزتهم حتى في الأوقات العصيبة لتبقى العزة ملازمة لهم. ربيني مؤمن توتها جاجا كسان قد أبتا جمن يهسمتي هم حتى يوكينمو إنما يروج إنكي كيس أكج مني أمل ساني إسان أبتا إسان الراء الدنبانة أتوكو جدا. آية دبلتا كيست مال جدا ربيني يا أيها الذين آمنوا يا ور أمنتن من يرتد منكم عن دينه نمنفدو بدي بئي إسن كيسا ديني سارا ليسيفدو بدي بئي فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أمته ربي جالته جرنس ربي نسسان جالته تكو فدو ديما أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين of gadi qabanii of xinneessanii kan mu'mintoota wajjin jiraatan cimaa ta'anii humna godhatanii kan kaafiroota irratti agarsiisan kan akkasii fide rabbiini jedha. rabbiin ofumaa isaa dubbate yaani of tuuluun kan inni barbaachisuuf iddoo qaba yookiin ammoo haalli mu'mintoota irraa argamu ummanni rabbiin jaallatu namoota rabbiin dhugoomsanii ajaja rabbii jala deemaniif of xiqqeessu namoota rabbi irratti of tuulaniif ammoo of tuulummaa isaan irratti agarsiisu cimina ofii isaanitti mul'isuuti isaan irraa calanqisa jechuudha. رسول ربي عليه الصلاة والسلام متدريكنا لالتسني ما الجدو ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار دين يكون بك هالكنيف قيان جينيقا بك أدون ققبه نققبا جتشودا من بي الرا إجارة مس من كالو الرا إجارة مس يوكي قوغارا إجارة مس كيس سينو مره نفو أبا ربي جمسي جمي تقبلي أبا ربي تنسي ديدي الرا غرغلس وانت كنت أمله نفو جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام ديني كانان ربي أبا بربادة جمسي ديني كان ديدودان أبا بربادة تنسي كانومان ربي ديني سا بك أدونجي سينغه مله نفو جد ربي سبحانه وتعالى جمينا ديني كانان أرقم أغرسيسي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ربي نسا إرقما سا قجيلومان إرقي أمس ديني لغات كان إرقي مالف وكي أمنتي لغات أكا أمنتي كان أمنتي كم هندا أول تاسس أمنتي إسا كم هندا إسا كم إرى أول تاسسوف إسا إرقي سنة وتبا مشركني وكي والرب التكين دي سنجبني جدا. قفتكو رسول ربي عليه الصلاة والسلام
قرا عيينة بن حسن بن حذيفة جلمتي إرجاني والحارث بن عوف بن أبي حارس رئيسي غطفان فأعطاهما ثلث يعني فأعطاهما ثلث ثمار المدينة وجرت المراوضة في ذلك. رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافتوكو نمتش عيينة بن حسن بن حذيفاتي في حارث بن عوف بن أبي حارثة نما جدأمو جركون ورا بنو غطفان جدأمو في درتا آتراني قبين مدينة را أرقمو قبين مدينة را أرقمو تمر مدينة را أرقمو هركا سريكيسا هركا توكو سني كننا جدأنيتو جرى كانت إرقى رسول ربي عليه الصلاة والسلام ورا غطفان كانت ولي قلتين يا لنتاسي فما يمكن بروسيسر ترامي وتنتمر منها في يا دكنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في سعد بن عبادة مريسي سنبودا مالف جرى مريسي جري اتقافة متوتا ورا مدينة دراتا ورا كنا اتقافة متوتا ورا مدينة تراني يروسنا كيس مالف كنو يعني مالف أكا بين يكون كنا مخبر بعد رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا جركون ورانا إراد آباني في بو دجرى مريسي قبين هم كان كنيني في وفراء التسنا وانجد مكاسا نرقما ربي جنان سعد بن معاذ استي سعد بن عبادة لما سانيو يا إرقما ربي جلنين وانتكون وربين أجسي أجاجي أكاونو كان قونو درقما قوئمو موسيتو أكا وانتكون قدامو نوف جالتي أم شيء تحبه فنصنعه أم شيء تصنعه لنا جلن وانتكون وان أكنو تقونو أتجالتمو وانتسنا قوشو سانوف يونو قوني وانتسون ستي تولمو وان أتنوف جتي هجت دبينكم غراغرون مانسا توكو ربي تسي أجاجي أكس قد إيسين ينانو أجاجاجر تامو yookiin ammoo waan sana yoo goone sitti tola ta'eeti sitti mul'ate moo nuuf jetteetu waan kana gochaa jirta kana keessaa isa kam jennaan lakki isiniif jedheeni malee arabni ija tokkoon yookiin xiyya tokko isinitti darbatte yookiin wal gahanii isinitti duulan jechuudha araboonni wal gahanii isinitti duulanii jiru kanaaf jedhee rakkoo kana keessaa baana jedheeni malee yaada kana isinii kaasee malee جالد اسمتي أججم اسمتي يجدني الرسول ربي عليه الصلاة والسلام أمتك أنا في كافروتا في أرشيك فليو في الرأي التسنوان جدأمو اتدبتني جنان سعد بن معاذ مال جدأ يا إرقام ربي قد كنا نحن وهؤلاء لقوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان أمني قد فانقني في أمني مدينة أكون نندنو شرك الرتر ثابت جبراتي كنتر ولا وهم لا يطيقون أن يأكلوا منها تمرة جركون يروسنا كيسا فريتوكو هم نفني فلتني ناتشون دان تري تمري مدينة كنرا يو كيسم مما رادفنا كيسم مما فساني كنني يو كنمو يون الرابطة تملي ربين أولانات إسلمنا نو كني نكبجي نكاجيلشي sinu kenne ittiin nu guddise qabeenyi keenya dabarsinee kaafiraaf kennina wallahi hin kenninu wanta nu kenninuuf seefii qofaa jedhaniin sanbooda rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam yaada jaraa kana mirkaneessanii haala jiranuun itti fufanii jedha izzi jechuun akka kana yaani darbanii kan namaatti roorrisu tunteen waan qabnu hin kenninu kan keenya waan jedhamudha sahabonni haala hedduudhaan calanqisiisan salafoonni akkasuma Abdullah ibn Umar iyyaka wa'izzatal ghadabi fayadiruka ila dhulli al-i'tizari dallanani humna godhachuu cimina dallansuudhaan dhufurraa ofeek gaafa ati dhiifama gaafatu xinneenya yeroo sana si mudatutu sirakkisa yeroo sana baay'ee xinnaata إيفا جاقافته وإذا ما عرتك في الغضب العزة فاذكر مذلة الاعتذار كان يادد يو
humna akka qabdu sitti mul'ate yeroo dallantu aariidhaan waan taane keessa galta ta'e yookiin ciminni sitti mul'ata ta'e booda gaafa dhiifama gaafattu xinnaattaa isa sana yaadadhu jedha. ibn Ataa al-'izzu fi at-tawaadu jedha. ciminni of gadi qabuu keessa jira. namni kooraan cimina barbaade akka nama bishaan ibidda keessa barbaadu ta'a bakka inni itti yaadamnedha. of tuulee namni cimaan ta'u gad of yoo qabe garuu rabbiin ol isa fuudhaa cimina isaa kenna. إبراهيم بن شيبان أكجلوتي الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. كبجر جتشون الفين أرجتشون يوجدف قبني سمين أرجتشون يربين سداتا بلسما أرجتشو يوكي بلستاون وان قبنين غافة أفقهني أفين غافة أفقهني جتشون. عز بن عبد السلام أكجلوتي أفوان غزالين أكجلوتي من رزقه القناعة نمني ربين وان قبون أفقه إسا كني هنغني نمتنا جمني هنغني تأوتي يوكي نمو أكسم أمو همنان إسا جبيسي أما نتين أمل أفرت أفتوءة جتشون. ربين همنا ساكني humninni qabu kun of mo'achuu irratti kan isa gargaaru ta'e rabbiin namicha kanaaf cimina kenneera jedhama. shuftu akkatti ibsu jechuudha. of gahuu waanuma qabuun of gahuu isaa kenne waan qabuun of gahee namarra waa barbaaduu dhiise. akkasuma ammoo cimina isaa kenne cimina qabu kanaan of to'ate kontirool of gochuu danda'e. yoo kana sadarkaa kana gahe nama kanaaf rabbiin cimina kenneera. booda keessa immoo aangoo isaaf kenna rabbiin akhiraatti gara ofitti isa dhiheessaa jedha. ibn al-qayyim rahimahullah al-'izzatu wal-'ulu innama huma li ahli al-iman alladhi ba'atha Allah bihi rusulahu. sadarka irra goruun cimina argachuun kullamaan namoota imaana qabaniif imaanni sun isa rabbiin ergamoota ittiin erge sana warra qabatan tolantummaa argata haqiiqaa jedha. yaquulu ta'ala wa antumul a'laun isintu irra olaanaadha isintu hundaa oli in kuntum mu'miniin yoo mu'mina taatanii jedha. الخلق المحمود دائما ما يكون خلقا بين خلقين مذمومين فهو وسط بينهما. عزين نقودما نكونس عزي يرو لكن cimina yookiin guddina sajennu kana ulfina jedhamu kana yeroo ibsamu qoodama isaa laalchisee sinumti akhlaaqni kamtu yookiin amalli kamtunu amalli gaarii ta'e qaccee lamaan irra ta'uu baatee giddu galeessa gaafa ta'uudha. kana jechuun amma cimina yoo akka fakkeenyaatti fudhanne فهي خلق بين خلقين أحدهما الكبر والآخر الذل والهوان. جميل أما دبتم غاريد أجل أمكن قد قليس قرتو كنت يودربو أفتولو تاء إن يكون إساجب ما قرب راتي كالتي براتي يرودي بوامو تنينيا إن يكون إساجب ما تاء كنافو قد قليس كانت أفن تولو أفن تنيسو أسجدو تيرو أرجمو إن يكون خلق أيوكين أملا جالة ما تأجتشون. وقد ذكر الله العزة في مواطن ومدحها. رب بك بايتي بك غراغرات دبته واي عزة يوكين چمنا قباچو جج يوكين فارس بك برات مو دبتين الربسه بك لمانو نلالا كنف كلتي لماني نكني eegamuu qabu jechuudha. bakki inni itti faarfame walillahi al-'izzatu wa lirasuulihi wa lilmu'miniin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun. kanneen kun faarsuudha. rabbiin ciminni kan kooti kan ergamootaati kan ergamaati kan mu'mintootaati eega jedhe amala jaallatudha inni kun. subhaana rabbika rabbil izza qulqullaahi rabbiin kee rabbiin cimaa ta'e sun jedha kan olaanaa ta'e waan namni isatti qaqqabsiisu yookiin ittiin isa ibsu irraa jedha. inni kun
madhii yookiin faarfamuu amala kana agarsiisa gama biraa amalli kun arrabsamuu yeroo agarsiisu immoo bal alladhiina kafaruu fi izzatin wa shiqaaq warri kafaran of tuulaa jiru yookiin of tuuluu keessatti argamu faallaa deemuu keessatti argamu yookiin adda diigamuu keessatti argamu jedha kanarratti hundaa'uun izzaan lamatti qoodamuu yookiin qoodama lama qabaachuu yookiin laalcha lamaan ibsamuusaa agarsiisa inni jalqabaa al-izzatu ash-shar'iyyaa cimina seera islaamaatiin yookiin seera rabbiitiin mirkanaa'uu jechuudha innaha al-izzatu al-haqiiqiyyaa inni kun cimina sa dhugaati إن العزة والإباء والكرامة من أبرز الخلال التي نادى بها الإسلام لم تكن من قباته إنين يدابون أفتولو إيسون كبجأ في إيغون الفنسا كرامته دغنيتي سا إيغو جتشون أمل ملتا كان سر إسلاما اتوامد باقي سبرباتي سا جتشون fakkeenya fudhachuu dandeenya meemee akkamittiin argama inni kun jenne inni jalqabaa al-i'tizaazu billahi tabaaraka wa ta'ala rabbi ofitti hirkachuun cimina argachuu rabbi hirkachuudhaan yookiin cimina ofii rabbi irraa barbaadu anna allaha aziizun yahabu al-'izzata man yashaa'u rabbiin ofiisaa cimaadha jabaadha ol aanaadha haala kana namaa kenna kana hundumaa nama gonfachiisaa jechuudha kanaan yeroo rabbii isarratti hirkatu yeroo cimina rabbi irra barbaadu guddina humna godhachuu rabbi irra barbaadu namni inni kun sirri rabbii kaa'e keessaa isa tokko inni lammataa al-i'tizaazu bil-intisaabi lil-islaami wal-i'tizaazu bihadiyihi wa sharaa'ihi nam tokko cimina barbaadu maal gochuun diinii islaamaa qabachuu isaatiin cimina barbaadu yaani waan rabbiin itti nama ajajedha qajeeluma rabbiin isaa kennedha waan ta'eef keessatti hirkatee diinii isaa kanaan humna godhachuu jechaadha isatti of hirkisee humna ittiin godhata kan diinii kana hordofe ta'uu isaatiin jechaadha akkuma gosaan zariidhaan hiddaan humna barbaaduudha akka hin danda'amne أكجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن أمة نتنموت ربي نجمس ديني ساتين قافا ديني ربي قدسني وان براتين من أرقشو بربانو ربي كيني نتني السيرا قافا سنة كالتي ربي نجمس الإسني قال برا بربانو ربي نتني الساجر أكناف دين الإسلام من بربادو دا إني سدفا الاعتزاز برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جل ديمون من بربادو كان جتشون يعتز بكونه فردا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هردفا يوكين أجلوما نبي محمد الرديمو ساتين من برباد اتيمبونا جتشون اتقامدك قلبين ساتين قدو تنين يقول إلالو جتشون حتى يرما جرين ركسات اجرو دين نبايته ميد اجرو كيسيو أسوته إظهار العزة على الكافرين والظل وخفض الجناح للمؤمنين الدنيا نتجالن كيسو نمنكن أكا تمينك أبو دين ساتيرو أغرسيسو كافر ربي هماته ربي كفر دين ربي تئرت أغرسيسو دان حال سامو من توتاف قدوف قبولان حال كانان ملأتا جتشون بكا كانت تجالن كيس namni kun izzaa qaba yookiin ammoo cimina qabaachuun isaa kan ittiin beekamu kan rabbi sirraa jaallatu bifa kanaa yoo deemedha qoda lammaffaa al-izzatu ghayri ash-shar'iyya kan seera rabbiitiin hin deeggaramin cimina seera rabbiitiin hin deeggaramin inni kun isa kami ka'tizaazil kuffaari bikufrihim akka of tuuluu kaafiroota kaafirummaa isaaniitiin yookiin dinnaa isaaniitiin akka isaan of tuulan inni kun haqiiqaan isaa xinneenya maaliifi faallaa rabbii jara uumee deemaa jiru rabbiin jara uumee isaan jiraachisaa jira jarri immoo sarratti of tuulu nama silaa isaan galatarraa qabu ajaja isaa guutuu qaban irratti of tuulu kanaaf rabbiin balilladhiina kafaru fi izzatii wa shiqaaq
warri kafaran of tuuluu fi faallaa deemuu keessa jiru jedheeti dubbata. Kanaaf inni kun isa seera rabbiitiin hin deeggaramne kan seera rabbiitiin alaatii jechuudha. Of tuuluun akkas yookiin ciminni akkasii fakkeenyota kaasuun hin danda'ama. أولا الاعتزاز بالكفار من يهود ونصارى ومنافقين وغيرهم نمتكو cimina barbaada eenyuun nama rabbittiin amaniniin kanneen akka yahudaa nasaaraa munaafiqaa fi kanneen biraalleetti hirkachuun cimina barbaadaa jechaadha. Inni kun maal jechaadha? Gaafa cimina rabbirraa barbaadamu dhiisee warra kanaan of tuulu jara kanatti hirkachuun isaanirra gargaarsa barbaaduun of tuulu inni kun cimina seerri rabbii hin eeyyamnedha. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة جرى كانت تركاتشون إسان الرابر بادو إسان جمينة جمين دمتو كالربي تيجرى إني لما فا الاعتزاز بالآباء والأجداد قسى أصدر دربين أبوتيسا أكاكيليسا زريساتين أفتولو بربادو جرى أفتولو بربادو كان لالجسي رسول ربي عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل التي يدهده الخراء بأنفه نموني أكا أبوتي جرى والرأس دردئين أفتولو جران أفججو أكا إيسان جركن يوكي كسل إبد جهنمي كنجيمي جهنماتي يوكي نمو بومبي وان أجاها يعني وان أجاها غنغلشتو وجنين را قديت إكاد ربين آدا جاهلا سنرا ديمسي سيجرا آدنو سنرا ديمسي سيجرا نمني يوكي مؤمن ربي ساسودات يوكي نجلال هندمتو إلمان آدم تبيي الرا أممي وانتيب isa kanarra darbitanii garasiin of tuuluurraa dhiisaa akka dhowwamu namni jedhanii jiru. Kanaaf gochi kunis gocha rabbiin seera isaa keessatti hin barbaanne jedha. Isa daffaan al-i'tizaazu bilqabiilati warrahati gosaan of tuuluu gosa قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك. قاف النبي شعيب إرقامي عليه السلام أمتا ساقر سوجل قبو مال جدانين وتوفروا نكي قبيلانك وكي قستكي سمتو تأوبات تيتي سلات أقانتم نيسي جيفنا تري أكاكيتي سيكوفا يولا اللي أتهما وان سمينان قبدو جدانين نبي شعيبين جنان مال جلال نبي شعيب عليه السلام يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا سا ربي ولدتك أبينهن دؤومي جالا كانسن صداتا كانسن رتج من نساني اسن ركسي قوسكوتي كانتو سنتد أقهمي وإي ربي دوبا كي سنتقتني إن ربي بما تعملون محيط ربي واسن الجتارتن كان بيك يعني حالكن حال نما أجج ربي جل إن ديمنيتي جتشو إبسا رسول ربي عليه الصلاة والسلام 4 في أمتي من أمر الجاهلية وانتي أفر آدا درتري آدا ربي ننجال النسير إسلامات درتري كيسا إستوكو جتشو أمنكو حالة سنة كيسا جرو إني سنس مالني الفخر في الإحساب زري أفيتين آدتشو زري أفيتين يعني ولما قالت إما زري لالجزي وانتونك إيدوبة مكون إتين akka kan biraa caalanu agarsiisu ittiin of tuuluu yeroo ittiin of tuulan ammoo isa kan biraa tuffachuu yoo keessa jiraate kanaanidha malee nam tokko gosa isaa himachuun gosa isaa firoomsachuun gosa isaatti deebi'ee waan isaan barbaachisuuf gochuun wanti isa kana dhowwuun jiru kan ofii tuulanii kan biraa tuffatanii miidhanii dararuu rakkoo irra geessisu sababa gosummaatirraan kan ka'e isa kana gochuudha kan rabbiin dhowwe malee
aslan waan kana rabbitu uume waan rabbiin uume irra nama kaa'ee irraa of deebisuu miti jechuudha. inni biraa al-i'tizaazu bil-kathrati sawa'an kana bil-maali aw al-'adad of tuuluu qabeenya baay'ee qabaachuus ta'ee ofii namoota baay'ee ta'uunis ta'ee isa kanaan of tuuluu inni kunis waan rabbiin hin jaallanne waan rabbiin seera isaa keessatti hin deeggarre of tuulaan akkasii ciminni akkasiin barbaadamu. ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara namoonni haala namoota ta'ee ibseeti rabbiin anatu baay'inaan si caala nama baay'ee sinatu qaba qabeenya baay'ee sinatu qaba jechuudhaan yeroo itti fokkorudha. qataadaan rahimahullah gaafa aayaa kana ibsu kun rabbiin kakadhe umniyatul faajiri abjuu nama karaa maqeeti jedha. qabeenya baay'inaa fi lakkoofsa baay'inaan kan of dhaadu kun umniyyaa yookiin abjuu waan inni hawwiisaati waan inni dheebotudha inni kunii jedha. inni biraan kan rabbiin hin deeggarre ciminni rabbiin seera isaa keessatti hin barbaanne al-i'tizaazu bijamaali thiyaabi uffata bareedaa uffachuun of tuuluu. namni uffata bareedaa uffachuu saamiti kan jibbamu ittiin of tuuluudha. ciminni isaa akka achi keessa namni uffaticha kana uffatne taanaan akka xinnaatetti of yaadee yoo sana uffate immoo cimaa ta'ee yoo of ilaale inni kun i'tizaaza shari'aan hin barbaannedha jechuudha. رسول ربي عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. من الدنيا رد أفتت أفتول التنبيك مؤفته ربي يا قيامة أفتت إني ستفس مع الجتشار أفتت أفتول جتشو والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه أو ما إلى ذلك. أفتت نمر أدته سكن لالتسي باقي دبة علموني يوكي نما قدي تأي يعني أفتكيسي نما قدي تأي تنبيك مبربادة يوكي نما قلت تأي تنبيك مبربادة كان ننكر كالتي لمانو كاني إسات أفتا شهرا يوكي أفتا بيكم تيجي الأميتي كان العالم قام براء الاعتزاز بالأثنام والأوسان تابوتها في وانتو تربي قريت واقف فتمن أي شيء يعني وانتو تربي قريت واقف فتمن التركتشون وفي واقفتين اتين افتولون كن اتين اف قدسون كن كالربين هنجالا يوكين فالا سير ربي تجتشون واتخذوا من دونه آلهة ليكونوا لهم عزا واقف فتما ربي قريت تلفتن أكن نجمين إساني افتو كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا إيسا لغا جركن ورسا واقفة كن إسان الرت مرموفتا فالا جرات تأوف ديمو فلدرت جد وانتكا افتولا يعني جمين الشريعة أرغتشوف وانتنا ما غرغارو قبطي لي غراغراتو جر cimina rabbiin namarraa barbaadu kan rabbiin karaa namaa godhe argachuuf amala kana akhlaaqa kana horachuuf sababoota hedduun jiraachuu danda'a. inni tokkoffaa rabbii isaatti amanu rabbii ofiitti amanuudha. maal jedhee rabbiin koo isatu cimaadha humna qaba hundaa oli yoo injifannoo kan wanti tokko isan injifanne ciminna kana kan namaa kennu isa jedhee amanuudha. walillahumma maalikal mulki tu'til mulka man tashaa wa tanzi'ul mulka mimman tashaa wa tu'izzu man tashaa wa tudhillu man tashaa. akkas jedhee rabbiin ergamaa isaa ajaje. yaa rabbi ati mootummaa hundaati mootummaan harka kee jira mootummaa namaa kennitas abbaa feetirraa sin fudhatta cimina abbaa feetee kennita abbaa feeteen xinneessita jedhee rabbiin ergamaa isaa ajaje. kun egaa ciminni harka rabbiirraa argama jedhee amanuu isaati. kanatu akka inni amala kana horatu isa taasisa. inni lammaffaa sidqul intimaa'i li haadha ad-diin diinii isaa amantii rabbiin isaa kenne kana isa kana dhugaadhaan amantii kanatti of hirkisu yookiin of kennuu amanticha kanatti galuu haqiiqaadhaan yaani isa kana keessa seenuutu akka inni cimina argatu isa taasisa. waan biraatiin of
guddisuu dhiisee diinicha keessa galee haqiiqaa karaa diinichi ajajarra deemuun cimina argachuu danda'a. Inni sadaffaa ergama rabbii hordofee ajaja isaa jala deemuudhaan sunnaa isaa yookiin karaa isaa qabachuun cimina argachuu danda'a. Kana rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisota garaagaraa keessatti ibsa. Kanneen kun wantoota akka inni diinii rabbii irratti yookiin akka inni cimina haqiiqaa yookiin cimina sirriitti rabbii isarraa jaalatuu fi karaa isaa godhe argatu isa taasisaa jechuudha. Fakkeenyota jiran keessaa waa'ee Umar ibn al-Khattab too dubbatama yeroo baay'ee. Umar ibn al-Khattab gaaf tokko Shaamiin deeme. Gaafa Shaamiin deemu Abu Ubaydata ibn al-Jarrah achi jira ture. Umar gaafa manaa ka'ee achi deemu sababiin deemsa isaa warri Bayt al-Maqdis yookiin Filistiin warri jiran Bayt al-Masjid al-Aqsaa qulfii yookiin furtuu itti kennuu ture. Gaafa inni lolee moo isatti malan kenninu jedhanii warri itti gaafatama Bayt al-Maqdis ofirkaa qaban yeroo sana waamnaan achi fuudhuu deemaa jira. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu gaafa deemu gaala isaa funyoo qabee harkifatee kophee miila isaatti baasee ulee keessa kaa'atee gateettii isaa yookiin gurmuu isaarra kaa'ateeti kan deeme. Seen baay'ee dheeressee dubbata. Gaafa dhaqanii achitti dhihaatan Abu Ubaydaan simachuudhaaf karaatti ba'e. Gaafa karaatti ba'u Umar radiyallahu anhu miila isaa qullaa lafa deema. Gaala ni harkisa. Gaala isaarra kan taa'u yaabbatee kan deemaa jiru garba Umar ture. Namicha Umariif garba ta'e tokko ture. Garba ofii gaalarra kaa'eetu ofii lafa deemee harkisa ture. Dabaree qabu jarri. Abu Ubaydaan namoonni warri as jiran kun nasaaraan asitti walitti qabamanii jiran kun si eegaa jiru haala kanaan maaliif dhufte jedhee itti dubbate. Gaafa kana Umar baay'ee dallanee yaa Abu Ubayda osoo nama biraatu waan kana dubbate ta'eeti sin jiilcha ture ummata siinan ummata jiilcha ture jedheeniin nuti ummata rabbiin islimnaanuu kennuun nu cimse gaafa kamiyyuu haa ta'u bifa kamiin haala cimina diinii rabbii dhiisne waan biraatiin barbaanna taanaan rabbiin keenya nu xinneessaa jedha. Waa'een Umar baay'ee ajaa'iba. Yeroo kufrii keessa jiru baay'ee nama sodaachisu namas akkam jedhu ture. Eega diinii keessa seenee karaa rabbiin isarraa barbaadu irra gore ammoo kallattiin sodaan inni isarraa argamu akkasumattiin yoo ta'e malee haala isarraa argamu gaduuf qabuutiin rabbiin cimina isaa dabalee jechuudha. Waan biraati waan baay'eetu jira kana fakkeessee darsiilee ittaanuun hanga walitti deebinutti haadhaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.